Akkam jirtu kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gunguma uummataa nageenya kabajaa bakkuma jirtan sinaa ga'u jedha hagayya 8,2026 oduu guyyaa irraa tokkodeeffanii kan isin biraan geenu taate jalqaba irratti hanga oduu. Suleemaan Daddafoo Irtiraan haleellaa seera qabeessa taati jedhanii. USA'n sakatta'insa avukaadoo erga dhaabdee booda Meeksikoo loltoota 1,500 ol bobbaaftee. Afyaa'iin paarlamaa Iraan USA'n dippiloomaasii tiyaatiraa jechuun himatanii. Haleellaa Huutiin Saawudii irratti raawwateen namoonni nagaa 11 madaa'anii Saawudiin balaa guddaatu dhalata jette. Koongoo keessatti lakkoofsi namoota vaayirasii Iboolaan qabamanii 4,000 taree. OFM dambalii gunguma uummataa irraa oduu isinitti himuun kan isin waliin turu hangadaa walaabuutii amma oduu bal'inaan. Suleemaan Daddafoo Irtiraan haleellaa seera qabeessa taati jedhanii mootummaan Eertiraa qindoominattoota wayyaanee waliin ta'uun dachee Itoophiyaa irratti waraana banuuf karoorfachuun halkan ibsaa dhaamsuun taankii fi meeshaa waraanaa gurguddaa naannoo Tigraayitti bobbaasaa jiraachuun himame. Mootummaan Eertiraa qindoominattoota wayyaanee waliin ta'uun dachee Itoophiyaa irratti waraana banuuf karoorfachuun halkan ibsaa dhaamsuun taankii fi meeshaa waraanaa gurguddaa naannoo Tigraayitti bobbaasaa jiraachuun himame. Sochii waraanaaf gamtaa hin eegamne kan hordofuun Somaaliyaatti ambaasaddar Itoophiyaa Suleemaan Daddafoo mootummaan Itoophiyaa mirga ofirraa ittisuu qabutti fayyadamee Eertiraa galma seera qabeessa taasisuu akka danda'u cimsanii akeekkachiisaniiru. Mootummaan Eertiraa yeroo ammaa dho'isaan loltoota isaa gara naannoo Tigraayitti sochoosaa akka jiru odeeffannoon ni mul'isa. Hooggantoonni waraanaa Eertiraa zoonii bahaa naannoo Addigiraat keessatti hooggantoota waraanaa fi mootummaa siviilii wayyaanee waliin ta'uun dhufeena uumuun suuraan mul'achuun gamtaa haaraa humnoota lamaan jidduu jiru mirkaneessaa jira. Haa ta'u malee gamtaan kun namoota hedduu biratti gaaffii kaaseera. Waraana 2014 miseensonni waraanaa Eertiraa Shaabiyaa uummata Tigraay dinagdeen miidhuuf yaada qofa qabatanii muka paappayaa maangoo fi avukaadoo nyaataaf dhaabamanillee harka isaaniitiin balleessuuf itti yaadanii barbadeessuun isaanii yaadannoo askaluuti. Humni gocha suukaneessaa sana raawwate amma TPLF waliin tumsa uumuun isaa diinamikaa siyaasaa isa duuba jiru agarsiisa. Giddugaleessa waraanaa Eertiraa kan ilaalchise Somaaliyaatti ambaasaddar Itoophiyaa Suleemaan Daddafoo fuula Tiwiitara isaanii irratti akeekkachiisa baay'ee cimaa kennani. Akka ambaasaddarichi ibsanitti humni waraanaa hidhate daangaa idil addunyaa mootummaa abbaa biyyummaa qabu tokko hayyama mootummaa giddugaleessaa isii malee darbuun isaa qajeeltowwan seeraa addunyaa hundeeffamanii ifatti cabsuudha. Eertiraan garee waraanaa isii hidhate gara naannoo Tigraayitti erguun garee mootummaa Itoophiyaa waliin kallattii waldhabdee waraanaa keessa jirutti makamuun seera kana haalaan cabsitee jirti. Akka ibsaa ambaasaddar Suleemaan kennanitti tarkaanfiin Eertiraa kun mirga abbaa biyyummaa Itoophiyaa sarbama guddaa bu'aa nageenya naannoo hamaa ta'e sarbuudha. Eertiraan tarkaanfii kana fudhachuun isii waraana gareen kun Itoophiyaa irratti gaggeesse waliin kallattiin kan hirmaattu yoo ta'u waraana kana keessatti hirmaachuu isii kan agarsiisudha. Kanaafuu sarbamni abbaa biyyummaa akkanaa Itoophiyaan mirga ofirraa ittisuu isii chaartara dhaabbata mootummoota gamtoomanii fi seera addunyaatiin wabii ta'e daangaa tokko malee akka fayyadamte. Haaluma kanaan Eertiraan tarkaanfii waraanaa Itoophiyaan nageenya isii eeguuf fudhattu kamiifuu galma seera qabeessa ta'a. Ambaasaddarichi dhaamsa isaanii kan xumuran Eertiraan garee hidhate kana waliin tumsa of eeggannoo malee taasiftee fi gocha seeraan alaa isii raawwattu abbaa biyyummaa Eertiraa mataa isiitiif balaa guddaa akka ta'e akeekkachiisaniiru. USA'n sakatta'insa avukaadoo erga dhaabdee booda Meeksikoo loltoota 1,500 ol bobbaafte. Ameerikaan yaaddoo nageenyaatiin sakatta'insa alergii avukaadoo yeroodhaaf erga dhaabdee booda Meeksikoo loltoota 1,500 ol gara kutaa biyya Michoo kan oomisha avukaadoo guddaatti bobbaafte. Ameerikaan yaaddoo nageenyaatiin sakatta'insa alergii avukaadoo yeroodhaaf erga dhaabdee booda Meeksikoo loltoota 1,500 ol gara kutaa biyya Michoo kan oomisha avukaadoo guddaatti bobbaafte. Murteen kun kan murtaa'e yaaddoo nageenya qonnaan bultoota gareewwan yakkamtootaa fi kaarteelii qoricha sammuu namaa haadoochuu naannoo sanatti socho'anii wal qabatee ka'eef deebii kennuudha. Uggurri kanarraa kan ka'e kun alergii avukaadoo gara gabaa guddaa Meeksikoo Ameerikaatti akka saffisiise yoo ta'u indaastirii doolaara biliyoona hedduutti tilmaamamuu fi hojii lammiilee Meeksikoo hedduu balaadhaaf saaxileera. Pireezidaantii Meeksikoo Kilaawudiyoo Sheenbaawum haala nageenyaa saffisaan tasgabbeessuu fi qorannoo USA akka itti fufuu hayyamuuf jecha miseensonni ittisaa fi eegdota biyyaalessaa 1,557 warshaalee kuusaa daandii geejjibaa fi iddoowwan sakatta'insaa akka eegan ajajanii. Michoo kan wiirtuu oomisha avukaadoo Meeksikoo yoo ta'u oomishni isaa harki caalaan gara Ameerikaatti kan deemudha. Uggurri kun dheerachuun isaa oomishtoota hojjettootaa fi dhiyeessii daangaa ce'anii biyyoota lamaan irratti dhiibbaa guddaa fida jedhamee eegama. Afyaa'iin paarlamaa Iraan USA'n dippiloomaasii tiyaatiraa jechuun himatanii. Marii biyyattii keessatti gahee olaanaa kan taphatan afyaa'iin paarlamaa Iraan Muhammad Baagar Gaalibaaf mala dippiloomaasii Ameerikaan tiyaatira jechuun cimsanii balaaleffataniiru. Marii biyyattii keessatti gahee olaanaa kan taphatan afyaa'iin paarlamaa Iraan Muhammad Baagar Gaalibaaf mala dippiloomaasii Ameerikaan tiyaatira jechuun cimsanii balaaleffataniiru.
Gaalibaaf ibsa akkaawuntii miidiyaa hawaasaa isaanii X irratti kennaniin Waashingtan yeroo baay'ee dursi tarkaanfii waraanaa cimaa fi waamicha marii jidduutti wal jijjiiruu isii qeeqaniiru. Akkasumas tooftaa dhiibbaa Ameerikaan qabdu Teheraan gaaffii Waashingtan akka fudhattu dirqisiisuu hin dandeenye jechuun falmaniiru. Afyaa'in kun akka jedhanitti Iraan marii kamiyyuu osoo hin jalqabin dura Ameerikaan waadaa kanaan dura galte kabajuu fi waliigaltee gara fuulduraatiif wabii kennuu akka qabdu cimsitee dubbatti. Ibsi kun kan ba'e yeroo dhiyoo asitti hariiroon dippiloomaasii biyyoota lamaanii fooyya'uu isaa mul'atus Waashingtaniif Teheraan jidduutti waldhabdeen guddataa dhufuu isaati. Iraanis dhiibbaan waraanaa marii dhugaa fi dhugaa bakka bu'aa akka hin taane cimsitee itti fufteetti. Odeessa ibaatiin Hindiin diroonii kan Biraahmos booda meeshaa waraanaa isii guddaa ta'uu danda'u ifoomsite. Milkaa'ina misaayilaa Biraahmos Supersonic Cruise Missile booda Hindiin alergii meeshaa waraanaa isii sadarkaa itti aanutti ceesisuuf diroonii haaraa Kal jedhamu qabattee jirti. IG Defensiin kan hojjetamee fi diroonii meeshaa waraanaa Loitering Gita Shahid irratti kan hundaa'e yoo ta'u xiyyeeffannoo biyyoota galoo galaanaa humna dhukaasa fageenya dheeraa barbaadan hawwateera. Dirooniin kun hanga kiiloomeetira 1000 kan fagaatu yoo ta'u bu'uuraalee misoomaa ijoo iddoowwan raadaraa sirna ittisaa qilleensaa fi bakka diinaa tarsiimoo adda addaa osoo hin kufin rukutuuf kan qophaa'edha. Fedhiin diroonii kan biyyoota alaa irraa dhufu guddataa dhufuun guddina ariifataa Hindiin indaastirii meeshaa waraanaa irratti qabdu kan calaqqisiisu. Dirooniin Kal kun gurgurtaa meeshaa waraanaa biyya alaa biyyattii keessatti qaama guddaa ta'a jedhamee eegama. Sababni isaa Niw Deeliin meeshaa waraanaa isii misaayila ulfaataa irraa gara diroonii lolaa nama maleessa sadarkaa olaanaatti babal'isaa jirti. Haleellaa Huutiin Saawudii irratti raawwatte namoonni nagaa 11 madaa'anii Saawudiin balaa guddaatu dhalata jette. Haleellaa Huutii Yemen tibbana kibba Saawud Arabiyaatti raawwatte namoonni nagaa 11 madaa'uu aangawoonni waraanaa himanii. Haleellaan Huutii Yemen tibbana kibba Saawud Arabiyaatti raawwatte namoonni nagaa 11 madaa'uu aangawoonni waraanaa himanii. Saawud Arabiyaan immoo Huutii fi milishoota Iraaq Iraanii deeggaraman haleellaa qindaa'an raawwachuu isaanii waan hin oolle jechuun akeekkachiifte. Dubbimaan gamtaa waraanaa Saawudiin hoogganamu Meejar Jeneraal Turki Almaalik jimaata haleellaan kibba Saawudii kutaa bulchiinsa kibba Najraa lammiilee Saawudii 7 Yemanii 1 Masrii 2 Paakistaan 2 madeessuu himanii. Miidhamtoota keessaa daa'imni ganna 4 gubattee keessatti argamti. Malikiin Huutiiwwan Yemen lammiilee nagaa adda osoo hin baafatiin haleeluudhaan sarbama seera namoomaa idil addunyaa raawwachuu himatanii. Gamtaa waraanaa Saawudiin durfamu lammiilee nagaa eeguuf tarkaanfii barbaachisu akka fudhatu ibsaniiru. Waa'ee gamtaa waraanaa haaraa hundaa'e kanaa Huutiiwwanii fi Iraan yaada hin kennine. Waraanni ji'oota 6 USA fi Israa'el Iraan irratti banan nageenya Saawud Arabiyaa walxaxaa godheera. Walitti bu'iinsi waggoota 10 caale kan Huutii Saawudii waraana ammaa kana babal'isaa jira. Huutiiwwan galaana diimaa Saawudiitti cufuun gurgurtaa boba'aa isii danqan jiddu galeessa baattis waraana biraa dabaluuf karaa bananiiru. Aangawaa olaanaa Saawudii kan eenyummaan isaa hin eeramne ragaaleen tika Saawudii USA biyyoota bahaa jiddu galeessaa Huutiiwwaniif milishoonni Iraaq hordoffii eegdota warraaqsa Iraan jala jiran yeroo dhiyootti haleellaa qindaa'aa misoomawwan Saawud Arabiyaa akka boba'aa buufataalee galaanaaf buufata xiyyaaraa irratti haleellaa qindaa'aa raawwachuu akka barbaadan agarsiisa jedhanii. Riyaad tumsa nageenyaa jabaa michoota isii jajjaboo faana godhachuu feeti. Balaan Iraanii fi michoota isii naannichatti babal'achuu akka danda'us akeekkachiifte. Gama kaaniin Saawudiin Turkii fi Paakistaan waliigaltee tumsa waraanaa waliif mallatteessaniiru. Biyyoonni sadii Saawud Arabiyaa, Turkii fi Paakistaan waliigaltee waraanaa yeroo rakkinaa waliif mallatteessanii. Waliigaltee kan waliif mallatteessuun isaanii kan dhaga'ame ilmi mootii Saawudii Muhammad bin Salmaan pirezidaantiin Turkii Rasiib Tayyib Erdogaanii fi ministeerri muummee Paakistaan Shehbaaz Shariif magaalaa Makkaatti wal arguun erga marii taasisanii booda. Akkaataa waliigaltee waraanaa biyyoonni kun waliif mallatteessanitti haleellaan biyya tokko irratti yoo gaggeeffame akka waan sadan isaanii irratti gaggeeffametti fudhachuun waliif duulu. Waraanni Iraanii fi USA jidduutti gaggeeffamu Saawudiis harkisuu danda'a yeroo jedhamutti biyyoonni kun sadan waliigaltee tumsa waraanaa kan waliif mallatteessanii. Saawud Arabiyaa fi Paakistaan duraanuu waliigaltee waraanaa waliif mallatteessanii turanii. Wayitama ammoo Turkii dabalachuun waliigaltee tumsa waraanaa waliif mallatteessuu ifatti beeksisanii. Waliigaltee biyyoota kanneenii ilaalchisee Libniin osoo Netaniyaahuun gola keessa naanna'uu Islaamni nurratti wal ijaare jette. Ministeerri dhimma alaa Israa'el duraanii Tizib Livni Israa'el Saawud Arabiyaaf biyyoota naannichaa biroo waliin waliigaltee uumtii osoo jennee eegnu har'a naatoo Islaamaa Saawud Arabiyaa Turkii fi Paakistaan jidduutti uumame jette. Koongoo keessatti lakkoofsi namoota vaayirasii Iboolaan qabaman 4,000 taree. Riippaabilikni Dimokiraatawaa Koongoo lakkoofsi namoota dhibee vaayirasii Iboolaan qabamanii 4,000 ol taruu beeksiste. Riippaabilikni Dimokiraatawaa Koongoo lakkoofsi namoota dhibee vaayirasii Iboolaan qabamanii 4,000 ol taruu beeksiste. Erga weerarri dhibee kanaa inni miilanaa mudatee lakkoofsi guddaa isa jalqabaa ta'uu ragaan mootummaa biyyattii mirkaneesse. Weerarri dhibee vaayirasii kanaan dhufu addunyaa irratti sadarkaa lammaffaa irratti argamu kun seenaa keessatti isa dhiyeennaan saffisaan babal'ataa jiru ta'uun ibsameera.
Ogeeyyoonni weerarri kun caamsaa 15 ifatti osoo hin labsamin ji'oota dhiyootti babal'achuu kan jalqabee fi lakkoofsi namoota dhibee kanaan qabamanii isa lakkoofsa mootummaan ibse sanaa ol ta'uu danda'a. Dhaabbanni fayyaa hawaasa biyyattii gabaasisaa dhiyeennaa irratti akka ibsetti waliigala lakkoofsi namoota dhukkuba kanaan qabamanii 4,053 ga'ee kan jiru yoo ta'u isaan keessaa namoonni 1,850 du'aniiru. Kutaa bulchiinsa biyyattii 5 keessatti namoonni dhibee kanaan qabaman galmeeffamaniiru. Gabaasni ji'a darbe maxxansa saayinsii irratti ba'ee akka agarsiisutti weerarri Koongoo keessatti ba'ee kun amajjii keessa yookaan sana dura kutaa bulchiinsa Ituurii keessatti kan jalqabedha. Qorattoonni garasii hagayya jiddu galeessa amajjii fi caamsaa 15 dhibee kanaan shakkaman 500 ol adda baasaniiru. Dhibeen kun yeroon adda baafamuu dhabuu isaatiin hordoffii laafachuu waraana naannichaaf talaallii dhabamuu walqabatee tamsa'ina vaayirasichaa to'achuuf carraaqqii taasifamu caalaa saffisaan akka babal'atu taasise. Hanga dhiyeenyaatti weerarri Afrikaa bara 2014 hanga 2016 keessatti mul'ate qofti isaa kanarra kan caalu yoo ta'u Giinii, Laabeeriyaa fi Seeraaliyoon keessatti waliigala namoonni 28,000 ol dhibee kanaan qabamanii turani. Kabajamtoota daawwattoota keenya tamsaasa keenya akka namoota hedduu bira ga'u peejii keenya follow share gochuun akkasuma YouTube chaanaalii keenya subscribe godhuu hin dagatinaa. Oduun guyyaa kanaaf qabanne kanneen turani waan daawwattaniif galatooma.